Gumiin balal gumiiwwan ijoo sirni gadaa ijaaree gaaddisa dubbiin jabduu sabaatti ilaalamudha. Xiyyeeffannoon gumii kanaas qajeelchuu, hubachiisuu fi sirneessuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajandaalee murteessoo Oromoo fi dhimmoota biyyaalessaa ta'an irratti hayyoonni gumii balal irratti hirmaachuun sirna ijaaramaa jiru keessatti gumaacha isaanii akka taasisanis itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Gumiin balal marsaa kanaas guyyaa saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ajandaa ijoo biyyaalessaa ta'e kana ka'umsa taasifachuun imala ijaarsa biyyaa waliigaltee dimokiraataa uumuuf taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Itoophiyaan aarsaa wareegama qaalii kaffalamaa dhufeen qormaatota sirni qeenxee uume injifachaa wal waraansaa fi boodatti hafummaa mo'achaa gara ce'umsa dimokiraasiitti imalaa jirti. Kanaafis utubaan maree biyyaalessaa rakkoowwan qormaata keessoo keenyaaf akka falaatti abdatamee jiru gaggeeffamaa jiraachuu isaati. Maree fi marabbaan dhiifamaa fi araaraan dabaalame qormaata idaa bulee furuuf furmaata abdachiisaadha. Akka naannoo fi biyya keenyaattis imalli jalqabnee jiru qormaata seenessa qeenxee injifachuu, seenessa walootiin biyya hundaaf taatu, hundarraa, hundaan, hundaaf ijaaruudha. Galma guddaa sirna federaalizimii sabdaneessaaf bu'uura amansiisaa kaa'uu kana irratti dhimma hundaa yookaan ifaajii hunda keenyaa kan gaafatudha. Mareen gumii balal gaggeeffamaa jirus galmoota kanneen dhugoomsuuf dogoggoroota darban sirreessuu, ijaarsa sirnaaf galtee yaadaa dhiyeessuu, beekumsaa fi hubannoon karaa duudhaa ganamaa masakameen egeree ijaaruuf hayyoonni bilchina yaada olaanaan kan irratti mari'atan ta'uu ibsaa.